السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني كم جرتو خبجمتوتا داوتوتا أكسما خنين دقيفتوتا تاتن. جوجان الرانتناغا جوجا إيداتي عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. إسنين جتشا داوتوتا في هردفتوتا خينيا خنين چاينالا نصرو فودا نصرو تي في تين منا خيسن تيساني أكسما channel في فيسبوك في خنين هندراهو تيك توك إنه داوتشا جرتان خان مو سلكي دان اسكندر عند برفتني جرتان أرانتنا بقت سنينجي جتشولان هدوغا وانت أرانتنا كان نمطولو ما تبون هندينو جويا إذا جويا جمتشو خان والخيس ديماني كوبي إذا كاني ما تاني تران سنيف نوتيس أرانتنا استديو نسبتي في ترجمني خجرو أنا بوليس خيسان نصر الدين سلطاني في أكسما عارف إسحاق إنجاما sagantaan teenya gaa sagantaa bifa hedduu namatti toltu ta hedduu nama bohaarsitu akkasuma nama qofalchiiftee nama seeqqachiiftu guyyaa idaa kana keessatti gaa guyyaa akkaan zikrii godhanii fi akkasuma rabbii keessatti guddisan waan ta'eef guyyaa kana keessatti qophiilee sagantaa bashannanaa sagantaalee ajaa'ibaa bareedduu ta'u miseensota nasruutii fiidha arrantana sidhi haatanii warreettan biyya keessa jiranii fi biyya keessa hin jirres afaan oromoo beeku afaan oromoon beeynes bagetti isiniin geejjee miseensota nasru daawwattoota nasruutii fiitiin warreettan jan arrantana as bahanii jiranii fi akkasuma gaa daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan teenya bifa tartiibaan bifa taphaa qabannee isinii dhufnee jirra sagantaa duraarratti maaltu dhiyaatasa sagantaa arrantana gaa akkam waalaikum tana jennee dabarsinetti bagetti isiniin gee arrantana maatiiwwan hundinuu hunda keessa deemanii bagetti isiniin gee waa wal jaalataniif kaan biyya keessa jiru biyya keessa hin jirres walirra dawwalee عيد مبارك يقولون جا بقتين سنين جي خجورتي أرانت نسان كبرني رفني جر. إيجا كم جيتي سجنتا بقت سنين جيت نمنو جوجا أرانت أنا وني ولينجو بقت سنين جي ولينجا سنيفو سجنتا بقت سنين جي داونة خان وليتي دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا أني مكان كيا خن نمني هندي تنبهو شامبلين جاما خن أمو kun khadrama yookaan drama shiraatu jaamurratti kun kanaabe kanii fi warra keenyaa fi haadha abbaan keenyaa baasan saadaam isaakin jaama egaa akkuma beekamu guyyaa irraan tanaa guyyaa iidaa miseensa Nasruu TV taanee asitti argamnee jirra egaa warreen biyya keessa jirtanii fi warreen biyya alaa jirtanis kan bakka adda addaa teessanii nu daawwachaa jirtan baga guyyaa iidaa arafaatiin isin gaheen isiniin jaa bara kum takkaa fi 443 isin gaheen isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An maqaan koo jalqaba irratti Kadiir Xaatiin jedhama. Egaa an miseensa Nasruu TV'dhaati. Baga guyyaa arraan tanaa iida arafaa bara kum tokkoo fi 443 musliimoota addunyaa maraatiin kan kaabaa kan kibbaa kan ba'aa fi dhiyaatiin ittiin isin ga'e jecha akkasumas daawwattootaa fi hordoftoota maatii chaayinaalii Nasruu TV ittiin isin ga'e jecha dhaamsiniin qabu dhaamsuma gabaabaa tokkodha. Dhaamsi sanis seeki godhi fuula kee walalaaqi rakkoof rakkamaa firraa saaqi jetti gaa guyyaa irraan tanaa egaa guyyuma rakkoon baqattuudha kan gammachuun bakka rakkoo san buutuudha akkuma nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam nu dhaametti akkas dadhabdoota yookaan harka qalleeyyii guyyaa gargaaranii guyyaa waliin bashannananii waan na daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota miseensota Nasruu TV maqaan kiyyaa Mu'aaz Sheekh Ahmadiin jaama akkasuma miseensa Nasruu TV waan ta'eef jecha Ciidul Mubaarak Ciidul Adhaadhaan baga rabbiin isin gaheen isin jaa ciida bara 1443 baga isin gaheen jaa muslimtoota addunyaa irratti argamtan hundinuu guyyaan iidaa guyyaa gammachuu guyyaa jaalalaa isiniif haa ta'uun isinin jaa akkasuma warri miseensa Nasruu TV taatanii asin nu daawwachaa jirtan hundinuu galatoomaa isin jecha dhaamsi xumura irratti isinii dhaamu yoo ka jiraatu taate akkanaa fi ati qabaannee harkannee
nyaannee dhugnee boonnee deemnu kanatti ollaa keenya haa yaadannu yatiiman ijoollee haadha abbaan qabne hedduu jira waan taateef jecha uffatallee bitaa fi nyaatallee geessaa fi udihiyyaarraa qoodaa fi geessaa fi akka isin biratti hin beelofne ijoolleen haadha abbaan qabne kanaafuu miseensi Nasruu TV waan kana irratti bal'inaan waan hojjetuuf jecha hedduu takka isin jaalannaa isin galatoonfannaa waan kana hojiirra nu oolchaa isin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am miseensa Nasruu TV daati baga gartee iida addunyaa kan muslimtoonni addunyaa irra jirtan hundinuu baga itti isin gahe jecha akkasuma mallee obboleeyyan kiyyaa agartee fagoodhaa fi kan dhihoo jirtan hundinuu wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh isiniin ja'a. akkasuma mallee barsiisaa kiyya Nasruddin Sheikh Sultaaniin baga ittiin si gahe bara iida bara 1443 baga nagaan isin gahe jecha wassalaamu alaikum wa rahmatullahi. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya keessummaa jaallatamoo fi kabajamoo ammaasis qabannee kunoo biratti argamna. Egaa innis nu biratti argama waan ta'eef duraan dursee maqaa isaatii fi akkasumas dhaamsa qabuu irraa fuunee isin biraan keenya isinis nuu kennaa nuun jettanii nutis isinii kennina nu faana turaan ammas afeerraa kiyyam. Egaa duraan dursee maqaan keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Obsaa Usmaan Ahmad Nanjaan. Obsaa Usmaan Ahmad sin jedhanii. Egaa mee duraan dursee akkuma beekamutti guyyaa jaallatamaa fi kabajamaa guyyaa Iida Arafaa bara 1443 kanaan nama dhaamsa qabaattuuf yoo qabaatteef hawaasa muslimaa addunyaa maraaf dhaamsa dabarse. Iida bara 1443 kana cufa nama muslimatee hundaan baga itti geessaniin jaa. كل عام وأنتم بخير عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم هند مسلمات نتكا قدانو إرادة لانو هند غيانو بغيتي نوغي نموندينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركفوني أكم جرتو دعوتوتا في هردفتوتا جالتمتوتا كينيام إيغا أكما بيكاموتي قوبين كينيا أكما اتفوفت جرا إيغا كيسموتا ككبجمو في جالتمو afaan Oromoodhaa hin beekne guyyaa arraantana qabannee isinii dhiyaannee jirra. Egaa waan isaan jedhan walumaan dhageenya mee wal isin barsiisaa jechuudha duraan dursee. Egaa nu faana turaan ammaas afeerraa keenya. What is your name? Umar Mitchell. Imam Umar Mitchell. Egaa akkuma beekamutti maqaan koo Imaam jedhama. I am Endurance myself Kadir Xaa or called the nickname Nine Ismail Show. I'm working to the national media or the entertainment. So I have, he said, to spend your Muslim world. Can you say? Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless you all with a blessed Eid, Eid al-Mubarak, inshallah. Jazakumullahu khairan. Egaa ashammaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaaf keessummaan kabajamoo fi jaallatamoon keenya akkuma jedhametti yoonii fi hin beeknatee isiniif hinaa baga guyyaa kabajamoo Iida Arafaa bara 1443 musliimoota addunyaa maraatiin isin ga'ee jedhe. Egaa asumaan galatoomii jennaani. Thank you so very much. I give to their opinion. Okay, I love you sir. Mantana asitti argaa jirtan kun afaan Oromoo hin beeku waan ta'eef afaanuma inni beekuun isin biraan keenya nu faana tura wal isin barsiisa. What is your name? Isa. Isaadha jedhama. Akkuma beekamutti waan inni juus fudhannee irraa isiniin geenya. Where are you living? America. Americaadhaan jiraadha jedha. That is the program is Eid Arafah. Spend your life that is to the Oromo and the Muslim for world. And the social world is spended that is the following that you it is interview and watching and looking for the okay, thank you so very much. Okay, what is your name? That is starting your name and
interviews. Isa. Isa. Okay. What is the similar program to eat? Similar program to Eid. Eid Salati. Egaa akkuma beekamutti guyyaan Iidaa guyyaa gammachuu guyyaa akkasumas bashannana isiniin jedhaa jira. Thank you so very much. I love you too. Waalaikum salam wa rahmatullahi Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Abdii Yusufiin Jaamaa miseensa Nasruu TVT. Eid Mubarak baga ittiin isiniin ga'e muslimtoonni addunyaa irra jirtan marti keessanuu baga iida nagayaan geessan in isiniin ga'a akkasumatti inni gammachuu qabaa iida nagayaa iida gammachuu nuuf haa ta'u jechaa saahiboottan kiyyaa warreen wajjin jirru hundi keessanuu baga geessan baga walumaanuu geenyechaa akkasumatti saahiba kiyya Saaladdiin Abdii Alii baga iida geessee akkasumatti saahiba kiyya Boona Ahmadii fi saahiba kiyya Abdi Gabbaar Mustafaa baga itti isiniin ga'e akkasumas saahiboottiin kiyya hundi keessanuu baga geessan baga geenyee warra barana kan bara hedduu nuuf haa ta'uun isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdii Ahmadiin Jaama ani miseensa Nasruu TV'ti. Baga Iidaa Arafaatiin isin ga'een jechuu barbaade. Egaa daawwattoota keenya akkuma maanta sagantaa kana daawwannee as deebinetti sagantaan hedduu nama bohaarsitii hedduu nama jaallachisti. Warri tan afaan Ingiliffaa beektanii fi afaan Ingiliffaa hin beeknenis isa walumaan jalaa dhaggeeffachaa egaa akkasumatti nuti gaazexeessaa jabaa qabna turre gaazexeessaa barataa cimaa barataa kutaa lama barataa sooshaal gaa barataa sooshaal barachuu jiru gaazexeessaan gaa sagantaa isiniin himin irratti faranjoota fa'aa haasofsiisee ture faranjoonni gaa biyyoota Awurooppaati. Isaan warreen Ameerikaa irraa gurraachis keessa ni jira adiinis ni jira gurraachi idaan afaan Ingiliffaa beeku takka afaan Oromoo beekne ni jira jechuun kan samaan hin oolamne jecha ni jira laalaan isin jira akkasuma diimaan keenyas Arabii fakka Araba fakkaatu afaan Oromoo beeknes ni jira afaan Ingiliffaa beeknes ni jira. Saniifuu taphni keenya sagantaan qophii bashannana Iidaa tan Eid Mubarak isiniin jettu akka daawwattan kana ta'a.